السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا كينيا كم جرتنا نجاح فيادا جروف جراني مال فكتا ما شاء الله بقى جراتني أكون بيتني قارس بليس كينيا تكو غرغارو يانا والديني تمسافي غرغار سكيرو روميا أمانة نخنة أمانة سنفوني أنا في بونا في عبدي محمد ولين تاني أنيس قاكم بيتني تكاميرا ماني ساني دي كسيتي إن شاء الله وهركا كبرني ديني وبليس كينيا سنس لالي akasitti video isaarraillee waraabnee isinii maxxansina wanni video waraabnee maxxansinuuf waan biraatiif miti akka ilmaan oromoo harakkate bira dhaabbatan maaliif ilmaan oromoo hedduu jira biyya tana keessatti harakkatanii wahuma dawaallee wahuma sila masruufa manaallee dhabanii jiranii kanaafuu nuti irkoo walii taanee wal cinaa dhaabbannee wal gargaaruudhaan duraanis tanaan waliin beeyna ilmaan oromoo biran dabru akkasumattuu sanuma wajji sanuma sababeeffannee arra dheeyinee obboleessa keenya san viidiyoo irraa waraabnee isinii maxxansina yuutuubii waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaatii fi yuutuubilee biraallee kadagaatii fi akkasumattuu yuutuubilee hedduu irratti isinii maxxansina achirraa bilbila isaanii fudhattanii rabbi bilbiltanii obboleeyyan keenya akka gargaartan sinin jenna baatii rabadaanaati baatii araaramaati baatii du'aayiiti baatii silaahu ilmi namaa arra wal gargaaree wal bira dhaabbatee dadhabaa keenya harka qabnee ol kaasnu kanaafuu baatii tana khayrii isiitti fayyadamaati obboleessa keenya obboleeyyan keenya ka biyya kanaa keessatti biyya namaa keessatti rakkachaa jiran bira dhaabbadhaa biyya fedhe haa ta'u bira dhaabbadhaa waldeenni tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaa haa galatoomuun jahammallee arrallee borullee maaliif inni waan guddaa dalagaa jira waan hedduu nu gammachiisu waan hedduu itti gammannu hojjechaa jira maaliif biyya namaa kana keessa jiraatee lafa namaa biyya ambaa kana keessa jiraatee waan takka walitti qabee shingii fi summuunii harkatu walitti funaannatee namasaa harakkate biraa dhaabbatee gargaaruu isaatiif hedduu itti boonna maasha Allah waldee kana biraas akka dhaabbattan gaasumaanii dhaamsa keenya dabarfanna maaliif waldeenni tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaa kawaa hundarraa hin waliba lammii fi tarakkatteef dhaabbata lammii fiitiif jeesuma lammii oromootiif bakka rakkattetti oromoon bakka dhikkattetti bakka cinqattetti bakka waa barbaadetti خبرة أواتو إسا جيتين عبد الله وان كانت والدة تمسا في كركارس كيرو رومياتي في أكسمتو هاوسو تاني هاوسو كيرو غنما وجين تاهاتي بردا بدا إسانتيس دبلما وربيا خنا خيس جرتن وربيا أمبا خيس جرتن أمو يادا في كامان برجرادا سنجنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته دعوة تحضر خينياس كتجاني جرا إمامتون تنيا كمت فوقتي جرتي أما خبير را تجاني 45 نانو جوازتا خنمت تياركمنا منو بوليس خينيا خدو كبساتو بلاد تياركمنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين يوسف جنب أخي؟ محمد أحمد محمود. بدون دروتا خيتي ويس. أنا الضابط جامع الرحمن. هرجلتا أنا الضابط جامع الرحمن. مالي ركون فيدمني في مال راكم كي فيدمني في يكون نرى تريجرا أيه أما تاني كم بايك كم مقاسدي مقاسدي itu كيسن بريجو مقاسدي مال الرأي دبدين تمالي دبدين تيا جاه دوا أن فني نوكلا أيه سبما لولا بيتنا تخنت إنه شعر خيان كنا كان تكاثر قدي سيرا خاصة من بتلو نجاي مسائل خنا أيه أكنا تدركين جه أيه خنا سومنا كوسومنا يا يارون سنين أكاب ترى يعني تذكر قلنا ندوه أنا بجلال الله اللي بدرا ميلا خير خنا قد ما خنّه دفتر اللي يارا جوب جيت ما قلتي به فوكسي في ما نقول اللي أتشوف دوسنا نقول اللي ده وجرو تو ده وجيبي خنا تسني تاوجو سكرتي شو نقول سكرتي وجيب توجو فاتورا سبب سني وان هلو خنا بي وان وسبب هلو خنا راحن كه
miila kanaan aan hallayyaa ujjala narkuu gadhiisee jechuudha. Miilli kiyyanatti ol deebi'ee yeroo kan keessatti nama okkole osuma okkolaatee jirutu saarumni tokko ani kun gabanan galaa shaaraa sakri bakka jedhan shaaraa guddisoo. Shaaraa Maqdashoo. Zubeerii. Mana alee bala saaraa jira. Zubeerii daal kuma Zubeerii isaa. Achiin galaa osoo achi galuu halkallee inni mana isaa dhawan jechuudha. Sa'a sagaliitti yeroo isaan sagalmoo. Yaa mana alii dhawan sana. Manni xiyyaa kasaa bakkiin hangaloo bakka hojiitiin galaa beeku. Akkanuma nu jidduu karaa deema. Halkan achi baara rifadhee imaaraa gargaleen imaarraa gaarii. Imaarraa kufee amma hoggusan alhamdulillah dabadhee kuma lafaa ka'e. Osman argamanaan jee doktorri yeroo san keessatti UNHCR artunis mana akimaan ammayyamtuu wanni mana akimaatis nu hayyamu hin jiru. Osman akkasi jiraadhu osman manuma akimaa kan isaanuma kadhu kan isaan kadhu anwar deemaa jirti jechuudha dhibdeetu. Anwar deemaa jirti gaafa kaan amudal fakir yaanii dawaan isaan naakannan nyaadhe jechuudha dawaan an nyaadhe guyyaa sadi jittutti. Akkana na godhachu dawaan lafeedha. Lafee si diigee. Lafee na diigee. Ani miila kun ol hin deebi'u. Hin deebi'u waa takka ol deebisuu. Gadi isin diri. Xalaa. Namaan naaf deebisa namaatti naa deebisa. Mee asirratti xalaa yoonchise ani qabda? Ni qaba. Xalaa baqattummaa ni qabda? Ni qaba. Yooniin waan akkas hin goone? Waan takka yooniin hin goone. Waan akkas hin goone jechuudha. Isin gargaaran. Gargaarsi isaanii wallaan isaanii mana taa'u jiran. Yeroo san keessatti yeroo natti hammaatti san keessatti mana akimaa isaanii takhaliif dhaqee mana akimaa na deddeebisanii wadawaan isaan naa kannan hin jiru. Manni akimaa isaan na wallaan hin jiru. An akkanumaan taa'aa jira mucaan summaa irra jira. Namni naan jee yeroo hedduun iyyannaa galfadhee iyyannaa ramadaanaa barreessee jira sitti tanii itti galfadhee namni na yaames hin jiru. Maaliif gar tokkoon haati mana kiyyaatuun anachi qamaa jirti. Gar tokkoon ilmaan kanatti waa barbaaddetti jechuudha. Ijoollee meeqa? Ijoollee lama qaba hamooti. Lama qabdu jechuudha. Qeeroo fi naanaatiidha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya egaa akkuma obboleessa keenya irraa dhageessanitti yeroo misaa'ilaan sanaan darbatamaa turte sanitti yeroo sanitti haalli oowwaala ture haalli gartee lolli biyya sanarra magaalaa sanarra deemaa ture. Keessumaafuu inni gaafa sanitti Shaara Azubeer yookaan Markadal Kumeemii iddoo mana jireenyaa Birizaantii Yaman kan duraanii Alii Abdalasaalaa naannoo san hojiidhaaf achi galaa guyyaa mana Birizaantii kanaa misaa'ilaan rukutamee achitti misaa'illi kun bu'ee balaa guddaa kanarra geggeessee guyyaa saniitti inni laamushaayee mana galee jechuudha. Namni achi as gartee wallaansaas diinagdee qabaatee namnis dhaabbatee. Waraqaa humna doktorri hunduu tajaajila kiyya jechuudha. Sirraa mul'atti. Gabbuusi tajaajila sa'aatiidha gabbuusi. Tajaajila gabbuusi dura haa qabanii. Egaa bifa kanaan jira namni isa quba qabuus hin jiru. Waldeeyni tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa baantii qeeroo ganamaa yookaan hawwisoo qeeroo ganamaa waliin ta'uudhaan gartee namootaan rakkatanii akka bifa kanaan mana keessatti hafan irra deddeemee biitti daawuu isaan keessa jiranis Yamanii wal naman gaafachiisu hanga ta'etti gargaaraa jira. Kanaafis gaammaan kana mana isaa kanatti argamnaa jechuudha mana Mahamad. Maqaan kee Mahamad waan ta'eef? Mahamad. Mahamad Ahmed Mahamad. Mahamad Ahmed Ahmeditti mana isaatti kan argamnu kun olaal miilli isaatis bifa kanaan sossoosuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuudha miilli isaatis sossoosuu hin danda'u. Harki isaatis bifa kanaan jira jechuudha. Tawqiyaa doktora lalu. Mallattoon doktora ispeeshaalistiidha warreen ispeeshaalistiidha jechuudha. Asitti wallaanamuu hin danda'u. Arabiyaa olaal asirratti wanni isaan xalaban Arabiyaan haa xalaban gudura. Siigale chook jettee afaan arabaati gaa chook jechuun murtuu lamee guddaa kana kan namni ittiin jiraatu kan mana fakkaatti. Yeroo duraatiif amaliyaan godhame haala geessu Oromoon amaliyaan haa xalabanillee. Egaa waraqaan gartee galmeen tun galmee mana yaalaa Mashifal Jamuurii Mushifaa biyya kanaa keessaa beekamaadha. Kan mootummaadhaa jecharraa kan namteef jechuudha. Amma akka qaamni isaa lafeen isaatii cabxee jirtu hundi asirratti ragaan jira jechuudha kun ragaa mana Mushifaati. Sumuda afurii irra jira jechuudha. Mallattoo nama hogganoota mana yaalaa keessaa nama afurii asirratti nama lama asirratti nama lama asirratti nama hedduudha irra jira jechuudha. Kun bifa kanaan jira jechuudha. Obboleessi keenya ammaan tana itillee irratti eegaa hafee bubbulee jira jechuudha. Kanaaf gargaarsa
nurraa barbaadaa jechuudha amma asirratti wanni argaa jiru kunis galmeeleen biraatiif kunula kunis galmee isaati jechuudha kunis galmee isaatii fi gartee wanta guututti kunis galmee mana hakimaati jechuudha kunis markazal maamuun irraa jechuudha markazal maamuun gartee raajii isaa tokkoffaadha magaalaa kana keessatti iddoo guddoodhaan namatti dhaqa. Kunis gartee ijannoo mana yaalaarraa kan waliigalaati jechuudha kanaa ol ijannoon biraa nafne jechuudha. جميل أبدو أحمد الأبسي الدكتور قلت دكتور جميل أبدو أحمد الأبسي كان قلت بوين بلسقين بوين محمد خنيا بوين يا بلسقين بيجتنا خيزت كيس ولا أنا من دنيا ورقة رجالا كبيرو دعوتو دكتور تخيني بعدي كيرو غناماتي في ولدينو تم سافي كرجاسة كيرو روميا خيس ما في ولدينو تم سافي كرجاسة كيرو روميا ده هوديله namummaa gartee gargaarsa asii fi biyyattis hedduu kan godhaa ture waggoota 8 kana keessatti jechuudha. Arras magaalaa sanaadhaa iddoo garagaraa keessa deemneeti namootaan gartee hanga ta'u waa itti kakkaninee viidiyoodhaan waraabaa jirra. Isaan keessaas Ahmad nama tokko obboleessa kan bifa kanaan jira. Mee atuma walumaa galatti mee gartee haaslaa warra rakkina kee himachuu hin dandeessa. Haalli fayyaa keetii immoo fi jireenyi maatii nama maatii qabu nama ijoollee qabu amata lama olii miti amma eegaltillee amma sadii jechuudha. Amma sadii kan itti illee jirta jechuudha. Mee kanaaf wanni ijachuu barbaaddu. Ijachuu taniin barbaaddu Oromootti jechuu gara tokko wal'aansa kiyya argachaa hin jiru bakka kanatti dawaa kiyyallee argachaa hin jiru an asirram taa'u jiru bakka tanan taa'u jira gabbee qilleensa addunyaa kanaa argachuu gabbaatee fincaaluu hin dandeessu jechuudha. Hin danda'u. Bakkuma kana soomuu dandeessu jechuudha. Namni naa jiggamu jiru tani inshaallah galata isin dandeenya haadhuma mana kiyyaati. Haadhuma mana keetii qofa jechuudha. Haadhuma mana kiyyaa qofa. Tasa garana jala baaftu fincaan jala baaftu. Kunoon ijotti meeshaan itti fincaan wani jala asuma wal wakkitti jala fuudhanii rogoon dhabu. Bakka kanan gara mana keeraa nyaataa dhugaatii keenya Oromoonis takka ta'an nu lallaaltee yoo jiraatte haa galatoomtu jechuudha. Namni isa daldaalu ni jira. Yeroo takka dhufanii yeroo Ramadaanaa hafaa wanni takka hanuu fidan numa jira. Ramadaanaa jechuudha. Nu gargaaru ni jira jechuudha. Haa galatoomtu Oromoonis maaliif namni galata ilma namaa hin beekne tarabbillee hin beeku. Sanillee galatoonfachuudhaan barbaade jechuudha Oromoos. Garuu an fayyaatii bakka tanaa Oromoon addunyaarra jirtu bakka jirtu wal dhageessee kanaa dirmattuun itti dhaammadde jechuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya egaa obboleessa keenya akka jirutti ni dhageessan keessumaafuu ijoolleen Awustiraaliyaadhaa yeroo gartee nuti viidiyoo rakkataadhaa waraabnee qilleensarra oolchinee viidiyoo san laaltanii faana buutanii nu gargaaraa turtan guddaa galatoomaa isin hin jenna. Arraas akkuma kaleessa qoqqamtan sanitti arraas if nuu qabaadhaa. Nama mana keessatti hafee gabba'uu hin dandeenye ha bakkatti fincaan jalaa fuudhan kana ha itillee irratti hafe kana abbaa maatiidhaati. Namoota akkana hedduudha qabna akka nu gargaartan isin hin jenna warreen amma durallee gargaarsa gootan guddaa isin galatoomanna ammallee gargaarsa akka nu gootan abdii qabna Oromoo waluma abdata malee waan tokko kabiraa namni isa laalu waan hin qabneef Oromoo walumaa fi fireetu firan qabdu Oromoon fira biraati kanaafuu meeqa dhaamsi dhumarratti qabdu mee waldeenii tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaadhaatis diinagdee ammaa namoota akka keetii kanaaf haa xiqqaatu malee magaalaa keessatti bakka hedduu kan nama ol bakka kanaas torbaan mudesi kan hin hasan dobbaa jechuu dhageessee miti. Sanduuqa isaa faalii godhu. Isallee deeggarta dhaynee ilaallee turre amma kamkiidhaa dhaynee turre dhufne jechuudha. Bakka adda addaa hunda deemutti jiru. Waldeenii kun yoo inni maallaqa ittiin kennan yookaan namoota alarraa maallaqa ittiin argina kun ijoolleen tun asumaayee jireenya yaman kana keessatti saba keenyaa gattee irraa qooddee achi keessee maallaqa kannaa jirti jechuudha. Mee isaan kanaanoo maal jettaan waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa kanaan. Akkana wal jaaranii uummata ofii rakkataa ofii dhibamaa ofii quba qabaachuun galata guddaadha hangalatoomaa jedha. Baandii qeeroo lama ganamaa jechuudha. Isaan qeeroo gootan qeeroo anis ilmaan qaba inshaallah. Ni jaalata qeeroo. Ni qaba galatoomaa isin jedha. Dhumarratti mee dhaamsii qabdu yoo jiraate.
dhaamsi nan qabu hoo jiraate inshaallah ni kun bakka kana taa'uu dhaamsaan guddaa gartee of keessaa baasee waan rakkootii jara dhaabbadee yoo taate malee dhaamsi jira tiimti ragaalee kun doktoroota irraa wanni kun doktoroota yaman qabdu jajjabarraa dhufte warqaa doktoroota yaman qabdu jajjabarraa dhufte bakka tana ammoo gargaarsa Oromoota malee gargaarsa rabbii tokkicha yoo taate malee gargaarsi nan qabu hin jirtu jechuudha. Yoo ammoo maallaqa qabaadde yoo waan nama takkaan gargaaru qabaadde takkaan wallaanu qabaadde wallahi qaatan fayyadu bakka tanan taa'e. Egaa laal mallattoon kun ammaan tana doktorri gartee doktor Jamil Abdoo Ahmad Al-Absiin kun gartee ijjannaan isaanii olii nafne jechuudha akka himan keessatti jechuudha. Teessoon buufata isaaniitis shara addaa rimaas imaaratan naqlii namni beenu jiru achi jechuudha achirraa kan namtee fi doktora biyya kanaa walii galaati jechuudha warreen gartee namni kun alatti wallaansisaa barbaachisa kun ammoo biyya keessa wallaanamuu danda'a kun biyya kana wallaanamuu danda'a jee riivarii godhees isaan kana jechuudha. Kana numan dubbatii kana waraqaa kana takrii daawwita ammoo guyyaa kana naa barreessu waraqaa kana eenyu naa barreessa UN'dha. Jara UN'n keessa hojjetu mucaa afarii tokko jira. Qallaa tokko ni yaamame inni isaan dhufan malee hin barreessu jee yeroo inni dhufu ingiliffaan katabaamu yaa boreeyoo arabiin katabaa fi gaafatee jiru. Laala ingiliffaan arabiin beekanii jeellaan ingiliffaan beekanii arabumaan katabii fi jee. Wanni kun waan jabduu ta'u akkasitti alillee hin dheene jaartiin tiyyanaan jechuudha. Jaartii tiyyaan naaf jechuun bira dhaquun danda'u. Takriir ammoo taftiisha kana hunda isa kanaa godhe qaama kiyya guutu. Laa amma inni kun afaan ingiliffaatiin beekama. Afaan ingiliffaatiin katabaaf waan namtuudha. Dura dhaabbatee mee isin amtu jaartiin tiyyaa. Yoo dura dhaabbatee afaan ingiliffaatiin arabiin katabaa beekamtii. Takriir godhachuun Numa godhanii godhuma feene malee. Godhuudhaan feene jechuudha. Malee warri arabii namni guutu. Egaa maal asirratti nuti jiran fiidiyoo kana kan gubbatti abdii keenya laal wanni ibsuu barbaannu kaameraan akka nu faana tortorsumaan si beeksifna. Ijjannaan isaa kun alatti deemee akka wallaanamu biyya kana keessa wallaanamu akka hin dandeenye kun ragaan xalayaa tanaa jechuudha. Doktorri katabee kana jechuudha. Wanni barbaannummaan tanaa asirratti lammitti iyyata. Warreen gartee jireenya biyya tanarra wayyaa keessa jiraatan isa kana biyya san keessa akkuma jiraatanitti asitti ammoo isa kanaaf furmaata godhuufi qaban jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa wanni amma inni barbaachisu haala fayyaa isaati jechuudha. Kanaaf gaa sabboontoota Oromoodhaa bakka jirtan maratti wanni isin jennu isa kanaaf wallaansa akka nu gootan gartee asumaan isin beeksifna. Nuti illee viidiyoo kana YouTube irra feeneeti. Namootaan hundarrattuu gartee akka bira ga'u goona kanarratti egaa qophii keenya gama xumuraaf finnee jirra. Mee wanni dhumarratti wanni silaa jechuu barbaadu yoo jiraattees nuti gargar ba'uu barbaadna. irra saboo taates sheer godhanii gartee akkasumatti Oromoota biraan akka naagaan isaan irraa kajeelaa guddiseen isin galatoofadha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya walta'anii tumsaa fi gargaarsa kan yeroo Oromiyaa nu ergaa isaaniittis kun galmaan keenya jirra. Amma xiqqoo isaan nu kannansan gartee imaanaadha. Keessumaa fuuldura ta'an walta'ee tumsaa fi gargaarsa kan yeroo Oromiyaadha. Obbo Badirii Mustafaadha. Imaanaa tana gartee kaleessa galgala nu kannee akka galmaan keessanii gartee namootaan silaa gartee gargaarsa kun barbaachisu bira gahaa jennee nu kannee imaanaa teessanis kunoo galmaan keenya jira lakkaa'uun dandeessa. Okey. Afur shan jaha torba saddeet sagal kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha saddeet kudha sagal digdamii takka damii lama damii sadii damii afur damii shan damii jaha damii torba damii saddeet damii sagal kuma soddoma maallaqa yamaniidhaati. Kuno odoo xiqqoo tana guddifadhu isin jennaani jarra maallaqa kana hanga kana sibiraan ga'u qofaa miti sagalee si ta'uudhaaf jechuudha kan dhufne. Daawwattoota hordoftoota keenya ogeessi kaameeraa nu faana ture qophii kana gartee waraabee kan gartee akka isin biraan ga'u kan godhe Abdunaasir Muhammadii qopheessaan qophii tanaa boonaa birraa bareentooti mana obbo Muhammaditti argamne obbo Muhammad haalli fayyaa isaa akka irra jiru walumaan agarree kanaafuu gargaarsa Oromoo barbaade.
Oromoonni bakka hunda jirtan viidiyoo kana inshaallah isin biraan keenya akka nu gargaartan asumaan kabajaadhaan isin gaafanna. Silaa Oromoo waa wal gaafatee walirraan dhabuuti. Yoo xiqqaate bishaan wal baasu malee agabuu wal biraan hin deemu ala waliin bulchuu. Kun aadaa keenya aadaa ilmaan gartee dhala namaa keessaa sabni Oromoo aadaa bareedaa qaba. Kana jenneeti abdannaa akka nu gargaartan illee abdii qabna. Asumaan gaa qophii kana gargar baanu ta'a guddaa galatoomaa isin jenna.